Guyyaan Diimookiraasii mata duree yaada ofii bilisaan ibsachuun bu'aa diimookiraasiiti jedhuun Finfinneetti kabajame. Kabaja Guyyaa Diimookiraasii kanarratti waraqaaleen qorannoo waa'ee diimookiraasii ibsan dhiyaachuun irratti mari'atameera. Sirna kabaja Guyyaa Diimookiraasii kanarratti Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa Dr. Getaachoo Dinquu dhaabbileen diimookiraasii lammiiwwan biyyattii yaada isaanii karaa sirrii ta'een akka ibsatan gochuu fi hojjechuu qabu jedhan. ዲሞክራሲያችን እንዲጎለብት እንዲበረታ Diimookiraasiin keenya akka dagaaguu fi akka jabaatu gochuuf jalqabbiiwwan gaggaarii jiran cimsinee gara fuula duraatti akka deemuuf warra sirraa'uu qaban sirreessuuf yaadamee marii qophaa'edha. Afayyaa'ii taantuun mana maree bakka bu'oota uummataa Aadde Shittaayee Minaalee mirga namoomaa fi diimookiraasii kabajuu fi kabachiisuun lammiiwwan ilaalcha diimookiraasii akka qabaatan gochuu fi guyyaa guyyaan gahoomuu qabna jedhan. Ilaalchi biyyaalessaa akka uumamu gochuu fi Itiyoophiyaa jabduu taate ijaaruudhaa fi yaadni bilisa ta'e akka jiraatu gochuu fi waltajjiin qabsoo siyaasaa babal'achuu qaba. Dhaabbileen Diimokiraasii Ijaa fi Gurra Uummataa ta'uun hojimaata diimookiraasii babal'isuu qabu. Akkasumas dhaabbileen miidiyaa itti gaafatamummaa qabaachuu ijaarsa sirna diimookiraasii babal'isuu nageenyi waaraa akka jiraatu gochuu keessattis gahee guddaa qabus jedhan. Aadaan diimookiraasii akka dagaagu uummanni karaa walqixa ta'een fayyadamaa akka ta'u gochuu fi daandii sirrii ta'e irra deemuun murteessaa ta'uu simaniiru. Kaayyoon marichaas uummanni biyyattii ijaarsa sirna diimookiraasii fi hubannoo gahaa qabaachuun jijjiirama yeroo ammaa biyyattii keessatti argamaa jiru itti fufsiisuu qaba. Keessattuu dhaloonni haaraan bor biyyattii gara boqonnaa haaraatti ceesisuu ijaarsa sirna diimookiraasii dhugoomsuu fi tumsarraa eegamu bahuu qabas jedhan. Uummanni biyyattii hundi shaakala diimookiraasii biyyattii keessatti eegalame bu'uura akka qabaatu gochuudhaa fi qooda isaanii bahuu qabus jedhan Aadde Shittaayeen. በዚህም መሰረት ነፃ ሚዲያ ኃላፊነት የሚሰማው እንዲሆን አበክረን መስራት ይገባናል። ሚዲያ ቢልሳ ta'ee fi itti gaafatamummaan itti dhagahamuu qabu gochuuf hojjechuu qabna. Akka Aadde Shittaayeen jedhanitti dhaabbileen haqaa fi diimookiraasii bu'uura akka qabaatan gochuudhaa fi hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiru. Misooma itti fufinsa qabu uummanni biyyattii hundi irraa fayyadamu akka ta'u gochuudhaa fi lammiileen biyyattii hundi ijaarsa sirna diimookiraasii eegalame caalaatti akka itti fufu gochuuf qooda isaa bahuu qabas jedhaniiru. በተለይ ሀገር ተረካቢው ወጣት ትውልድ የዲሞክራሲን ጠቀሜታና ትርፍ ተረድቶ dhaloonni boor biyyattii hoogganan faayidaa fi bu'aa diimookiraasii hubachuun hojiirra oolmaasaaf gahee isaanii bahuu qabu. Barri 2012 barri sirni ijaarsa diimookiraasii caalaatti itti dhugoomu gochuun gahee hunda keenyaa ta'uu qaba. Hirmaattonni marichaa tokko tokkos diimookiraasii dhugoomsuu keessatti gahee hundaa ta'uu qaba jedhan. Diimookiraasiin yaada qofa otoo hin taane hojjechuu gaafata waan jedhu pirezenteeshinii irraas kan dhiyaachaa jiru jira. Kanaaf sana qabatamaatti lafatti buusuudhaaf guyyaa nu gargaaru jedhee yaadaan dhufa. Diimookiraasiin uummata Oromoo irratti haarawaa miti. Gadaa aadaa isaa qaba. Aadaan diimookiraasii addunyaa irratti faca'eeyyuu uummata Oromoo irraayi. Garuu biyya kana keessatti ammoo kun jalqabamuun isaa waan bareedaa jedhee ilaala.